waan baay'ee miira namaa cabsuu fi wanti baay'ee keessa namaatitti yookiin immoo namatti gaafii ta'ee argamedha. Egaa wanti kun anaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokko gaafii natti ta'e. Egaa akkuma armaan olitti argitanitti mucaan kun mucaa daa'ima waggaa 8ti jedhaniiti kan dabarsaa jiran. Egaa akkuma asirratti argitan immoo namni asirratti argitan kun dargaggeessa nama guddaa. Egaa akka afaan Amaariffaatirraa dhageetti abbaatu ilmoo daffaree jechuun dhaga'e. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtanii fayyaa qabdanii? An nagaa kooti, galata Waaqayyoo. Egaan baay'ee takka qalbii namaa cabsa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Egaa wanti kun afaan Amaariffaatiin dabarsaa turan. Mucayyoon kun mucayyoo waggaa 8ti jedhaniiti kan isaan ibsanii jechuudha. Egaan akkasuma mucayyoo waggaa 8 kana namni armaan olitti argitan kun daffaree. Egaa haalli inni ishee itti daffarellee waan baay'ee suukanneessaa, waan yeroo dubbatanirree dubbiitti hin tolle, dhugaa dubbachuudha waan baay'ee takka nama jibbisiisu jechuudha. Egaa mucaan kun mucayyoo kana bakka maatiin ishee mana hin jirretti kophaa isheetti qabee kokkee ishee qabee hudhee sanaan booda qaama ishee irratti wantoota suukanneessaa haala hin barbaachisneen ishee irratti fayyadamee, haa ta'u malee mucayyoon kun egaa ammaaf lubbuun ishee sababuun kanaan kan ka'e baatee jirti. Hojiin yeroo sana inni immoo ishee irratti hojjete waan baay'ee nama jibbisiisudha. Kana mucaa waggaa 8 irratti miti, namuma geessa shamarreedhuma geettii takka irrattuu wantoota akkasiitiin irratti fayyadamuun baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkaataa isaan achirratti dubbatanitti yoon isiniif ibsee mucaa kana qaama ishee saalatii fi qaama ishee garaa zagaraa ittiin bahu irratti ishee irratti fayyadamee mucaa kana qaamni ishee lamaan walitti bahee jira jette haati ishee yommuu dubbattu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaa ija namaattuu kana argaa haree isinittiin argisiisa malee jette. Egaa waan baay'ee nama jibbisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana godhee ka'ee namichi kun waan fedhe isaa egaa mucaa kana qaamota ishee tatarsaasee milaacidhaan ishee mummuree sanaan booda mucaa kana erga kana hundumaa ishee irratti raawwateen booddee mucaa kana mana baasee balbala jireenya isaanii duratti gatee jette. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo gaafa kana godhu mucattii kana qaama ishee milaacidhaan mummuree uffata ishee kanan ala afee tokkotu jira. Uffata sana fuudhee muka wayiituu balbala keenya dura dhaabatee jira. Muka sanarratti uffata ishee kana fannisee mucattii lafa kaayee deemee jette. Egaa yeroo sanatti daa'ima xiqqoo waggaa 8tu jira jedhan. Daa'imti xiqqoon kun gaafa dhattee mana keessa laaltu obboleettiin ishee kun mana keessa hin jirtu. Achiin akka carraa ta'ee balbala gadi baatee gaafa laaltu balbala duratti ciistee jirti nuun jetteet. Gaafa achi kaatee dhattee isheen waamtee jettu dhaga'uu fi didde achiin gara nama guddaa yookiin immoo gara haadha ishee kanaa deemtee obboleettiin kiyyaa ciistee jirti, maaliif akka ciiste hin beeku, ka'ii jennaan naa dhagahaa hin jirtu, rafaa jirti jettee naaf himteet. Gaafa nani dhaqee ilaalu mucaan lubbuun keessa hin jirtu. Waaqa isaa waarraduudhaa jiru caamman isheerra tokko manatti hafee tokko immoo ishee bira jiraa jette gaafa gurbichi kun awwaarradamuuf ka'u jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo wantoota baay'ee nama jibbisiisu yoo dhaga'an kan dhageettiidhaan namatti hin tolle, yoo dubbatan kan dubbiidhaan namatti hin tolle, yoo ilaalan kan ilaalanii namatti hin bareedne, waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maali yaa jamaat keessa ilmoo ofii miti, ilmoodhuma ormaatiyyuu, ilmoodhuma namaatiyyuu daa'ima waggaa 8 qaama
qaama maaltuyyuu itti ka'eetoo namicha kanatti qaama maaltuyyuu fedhii maaltuyyuu isatti dhufee namichi kun daa'ima waggaa 8 kan kana godheen ka'ee wantoota suukanneessaa waan hin barbaachisne gara kamii garanaa garasiin yoo mucaa kana qaama ishii tatarsa'ee walitti bahee jedhu kana maaltuyyuu isa gammachiisee mucaa kana waliin waan kana raawwachuudha jira. Namni kun namuma sammuu qabuyyuu miti malee ofuma isaatiyyuu nama fayyaa qabu miti malee osoo fayyaa qabaate osoo dhuguma sammuun isaa nama yaadu ta'e daa'ima kana akkamittiin waan kana ishee irratti fayyadamee ka'ee mulaacidhaan ishee tatarsaasee akka waan isheen fannifamtee of fannistee raawwattee waradoo sanarraa gadi gara lafaatitti gadi buutee mucaa kana fuudhee bakka sanatti ishee kaayee ishee biraa deema. Namuma sammuu hin qabnedha. Egaa akka jedhanitti namni kun maqaan isaa Gitaachoo jedhama. Kan isaan jedhani dhugaa baay'ee takka waan nama jibbisiisudha. Akkuma beekamu gara diskiripshinii irratti barreeffama yommuu isaan yeroo suurata isaanii poosti godhan han isaan barreessan achi jalatti argitanii achirraa hubannoo fudhachuu dandeessanii wantoota ani as keessatti dubbadheen caalatti Komentii sanarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Diskiripshinii hojjara galaatii ilaala namoonni viidiyoo kana ilaaltanii jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo kana yoo argitanii akkasuma viidiyoo Amaariffaan kan hojjetame hin jira. Suura nama kanaallee akkasuma immoo nama kanallee bakka inni jirutti barbaadamee nuuf haa qabamuudha. Aga ammaatti namni kun argamee hin jiru. Mucaa kana waan kana ishee irratti raawwatee ka'ee raawwatee hin badee jechuudha. Inni bakka sanaa mucaa kana lubbuun ishee dabartee jirti. Garuu mucaa kana deebifachuun hin danda'amu. Borumaaf iyyuu jechuudha. Kara fuulduraatiif iyyuu namoota biraatiifis akka barnoota ta'u namoota biraatiifillee wanti kun akka of eeggannoo ta'u ilmoo ofii eenyu biratti gatanii bahuun akka hin danda'amne kana quba qabaadha. Egaa biyya keenya keessatti wantoota baay'eedhaan cunqurfamaa jirra. Wantoota baay'eedhaan daa'ima irratti, jaarsa irratti, jaartii irratti, dargaggeessa irratti, dargaggeettii irratti wanta hin taane wanta namni yoo dubbattirree yoo ilaaltirree irraa hin bareennetu iyyuu ta'aa jira. Rabbi kana nu haa baasu. Dhugaa dubbachuudhaaf waan dubbiidhaaf namatti hin tolledha kuni. Rabbi waan kana nu haa baasu jechuudha. Dhugaa rabbii kanaan booda immoo kanattaan eenyumtiyyuu jechuudha. Qooqa kamillee qabaadha. Afaan kamillee haasa'e. Afaan kamillee dubbadhu jechuudha. Rabbi si haa eeguuti ilmoo kee eeggadhu jechuudha. Haala kam keessattuu ilmoo kee eeggadhu. Ilmoo kee haala hin taane haala suukanneessadha. Wantoota adda addaatiin gaafa lubbuun ishee baatu baay'ee takka namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliifini mucaan kun qaama ishiitti nafne lubbuu ishiitti nafne dhugaa waan baay'ee takka nama jibbisiisu jechuudha. Waan baay'ee takka dubbatanillee dubbiitti nama hin tolledha. Kanaaf iyyuu namni kun bakka inni jirutti akka inni qabamu namoonni nama kana beektan immoo akka inni qabamuu fi to'annoo godhaadha. Dhugaa waan baay'ee takka nama jibbisiisudha. Mucatti kana immoo namsee ishee hamaaru maal jennaree waan biraa wanti jennu hin jiru wanti goonu hin jiru. Maaliifini inni sani fayyaa qabaatee natti fakkaatu namni fayyaa qabu waan akkanaan hojjetu jechuudha. Namni fayyaa qabu waan akkanaan hojjetu dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa waan baay'ee takka nama jibbisiisudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo kanaan caalaa waan dubbaddu hin qabu. Kanaaf namoonni immoo namicha kana argitan akkasuma immoo viidiyoota kana warra argitan sheer godhaadha. Akkasuma immoo viidiyoo irratti hojjedhaa wantoota akkanaati irratti viidiyoo irratti hojjedhaa jechuudha. Namni kun bakka jirutti qabamuu qaba. Maalumaaf yoo ta'e mucaa kana lubbuun ishee baatee jirti. Garuu namni biraas akkanumatti miidhamuu danda'a. Nama kana yoo callisneetuma akkanumatti dhiisne nama biraa irrattis waan akkana kana hojjechuu danda'a. Daa'ima biraa irrattis waan akkana kana hojjechuu danda'a. Kanaaf iyyuu immoo fakkaattiin akkasaa jiraachuu danda'a. Isa qofa osoo hin taane fakkaattiin akkasaa jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo wanta kana ofirraa hambisuudhaaf namni kun dirqama qabamee seera jala ooluu qaba jechuudha. Akkasii